Tajaajilli iddoo tokko dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee waan bareedaadha. Kana dura sababa tokko tokkoon waanuma tokkoof biiroo tokko gara tokkootti iddoo tokko gara garaatti ergamaa turre dhimma tokko xumurachuudhaaf guyyaa tokko guyyaa lama haga guyyaa sadiitti illee yeroo namatti fudhatu ture. Amma waanuma haala salphaadhaan bakka tokkotti tajaajilli kennamaa jira waan ta'eef baay'ee yeroos gabaabsee jira yeroollee gabaabsee jira. Haala immoo fayyadamaatillee dadhabbii tokko malee dadhabbii maamiltootatillee hir'isa jedhee yaada. Tajaajilli iddoo tokko kuni baay'ee bareedaadha. Haala gaariidhaan gamoo gamootti hin ceetu yookaan immoo biirootti hin dabartu waan argattu hundayyuu bakkuma tokkotti xumurattee deemta. Baay'ee bareedaadha. Yeroo keenya nu qusateera. Humna yeroo baasnu deddeebii maal kan hundumaa nurraa hambiseera. Baay'ee yeroo gabaabaa keessatti waa hunda fixannee hanga amma asseeni daqiiqaa 30 donguutiin dhimma koo xumuradhee ba'e. Akka ammaatti dafee nuun dhumu karaa innaa duraanii jechaadha. Hojjaanis hin harkifamaayyuu amma garuu dhufnee waa tokkollee hin dhaabbannu warafaa qabannee teenye sanaan booda keessummoonni yeroodhaan baana jechaadha. Dafee nuun dhumu. As deddeebi'uu irraa bakka biraa hojjaa biraa qabna achirratti akka fookas goonu nu godheera jechaadha. Maaliif as nu tursiisu dafnee fidna dafnee baana kanaafuu wanta nu tursiisuuf bakka biraa irraa akka duubatti nafne nu gochaa jira. Kun bareedaadha. Baay'ee bareedaadha. Sekondii daqiiqaa 10tti waa hedduu si mijeessa. Duraanii galmee takka qayyaruuf guyyaa 20 guyyaa baatii 2 guyyaa baatii 3 fudhachaa ture. Amma daqiiqaa 5 dhuftee daqiiqaa 5 fixattee deemta. Tajaajilli kenna wiirtuu tajaajila tokkoffaa Masoob Shaggar bara baranaa hundaa'ee hojiitti galee jira. Akkuma beekamu sadarkaa magaalaatti wiirtuun tokko hundaa'ee hojii eegalee almost amma gara ji'a 10 akkaataa kanaa ga'ee jira. Kaanis sadarkaa kutaa magaalaattis dameewwan banuun eegalameetu jira. Sadarkaa kutaa magaalaattis yeroo ammaa tajaajilli dameewwan 3 banamanii jiranii. Warri kaan immoo 2 immoo dhiyeenya kana kan banamuus jira. Kaan immoo ijaarsarra kan jiran ta'uu isaati. Kaayyoon tajaajila kanaa deddeebii fi dhamaatii abbootii dhimmaa fi mootummaa xiqqeessuudha. Inni tokko jechuudha. Lammaffaa bakka hojii mijataa ta'e, dhaqqabamaa ta'e, saffisaa fi qulqulluu ta'e mijeessuu sana keessatti immoo hawaasni keenya tajaajila akka inni argatu taasisuudha. Keessumaan hojiiwwan mootummaa keessumaa tajaajilli mootummaan kennu teknooloojiidhaan akka isaan deeggaraman taasisuudhaan baasii xiqqeessuu bakka abbootiin dhimmaa bakkatti dhufanii tajaajilaman haala mijeessuu inni guddaan itti quufinsa maamila keenya daraan dabaluuf amantaa mootummaan tajaajilatti uummataaf laachaa jiru kana sadarkaa olaanaan geessisuudha jechuudha. Wiirtuu kanarraati Masoob Shaggar erga hundaa'ee kaasee bara darbee faana ol cina qabnee ilaallu garaagarummaa guddaatu jira jechuudha. Oliin karaa madaalamuu hin dandeenyeen jijjiirama guddaatu jira. Amma fakkeenyaaf sadarkaa tajaajila keenya karaa 3 laachaa jirra. Tokko abbootii dhimmaa gara wiirtuu dhufanii tajaajilamu. Kan lammaffaa immoo nuti geejibaan tiraanspoortii qopheessinee sana keessatti immoo waajjira ammayyaa karaa ta'een konkolaataa sana keessatti hojjechuudhaan dhaqqabummaa tajaajila keenyaa saffisiisuudhaan keessumaa namoota humna hin qabne dhukkubsatoo ta'an haala adda addaatiin gara wiirtuu dhufanii tajaajilamuu hin dandeenyeen dhaqqabummaa keenya mirkaneessuuf gadi buunee hojjenna. Inni sadaffaa immoo nutis osoo gadi hin bu'iin abbaan dhimmaas osoo hin dhufiin oonlaayinii tajaajila laachuu eegalleerra jechuudha. Amma haala kanaan fakkeenyaaf wiirtuu kana bara baranaa dhufamee kan tajaajilame tajaajila 67,000 ol tajaajila laanneerra yoo gara namaatti jijjiirre gara 100,000 ol jechuudha. Inni lammaffaan tajaajila socho'aatiin konkolaataatiin laan 33,000 ol geenyeetu jirra. Walumaa galammoo nutis osoo gadi hin bu'iin abbaan dhimmaas osoo gara keenya hin dhufiin oonlaayiniitiin immoo 8,000 ol tajaajila laannee jirra. Dabalataan dameewwan amma 3 banne keessatti immoo
inni xiqqaa 8,000 inni guddaa immoo 10,000 isaa ol tajaajila laachuu sadarkaa laachuu geenyeetu jirra jechuudha. Kana qofaa otoo hin taane tajaajila haga kanaatiin laachuu qofaa otoo hin taane itti quufinsi maamila keenya har bara darbee faana onnaa laaltu bara darbee walumaa gala yeroo madaalamu wiirtuu kun osoo hin ijaaramiin dura gara 67 ture. Har'a almost 99 geenyee jirra jechuudha. Sadarkaa parsantii 99 geenyee jirra. Kana qofaa otoo hin taane galii mootummaa dachaadhaan dabaleetu jira jechuudha. Amma fakkeenyaaf bara darbee sadarkaa magaalaatti maallaqni walitti qabame gara biiliyoona 2.8 ture. Har'atti sadarkaa har'aatti garuu biiliyoona 6 geenyee jirra jechuudha. Sadarkaa magaalaa qofaa jechuudha. Walumaa gala garuu akka magaalaa Shaggaritti gara biiliyoona 37 ol walitti guurameera. Sadarkaa magaalaatti garuu qofaatti biiliyoona 6 walitti qabuun danda'ameera. Haalli teknooloojiidhaan deeggaramee haalli itti fayyadama onlaayiniidhaan haalli tajaajila investimentiin keenya lookaalii irraa beekamu maanuwaalii irraa bee onlaayin akka inni ta'u taasifameetu jira. Walumaa gala kan tajaajilli kanaan dura sadarkaa adda addaatti laatamu kun bakka tokkotti dhufee teknooloojiidhaan deeggaramee karaa salphaa ta'eetiin tajaajila laachuun eegalamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko inni xiqqaa nama tokko tajaajila nam tokko bira dhaqee tajaajilamuuf giddu galeessaan parsantii daqiiqaa 8 kan hin caalleen tajaajilama. Walumaa gala as galee ba'uuf garuu daqiiqaa 40 kan hin caalle keessatti tajaajila isaa argateetu bahaa jira. Kana walitti qabnee yennaa laallu tokko hawaasni keenya baay'ee gammadoodha. Lammaffaa hojjetaan as keessa galee haalli itti fayyadama teknooloojii isaa dabaleera. Ogummaa isaa akka inni dagaagfatu isaa fi taasisamee jira. Haala aadaa hojii mana mootummaa keessa jiru sana akka jijjiiramu ta'eetu jira jechuudha. Kanaaf walumaa gala dijitaal Itoophiyaa 2030 jedhannee qabannee deemnu kan keessumaa wiirtuu keessatti yeroo gabaabaa keessatti mirkaneessuu akka dandeenyu qabatamaatti hojiitti agarsiisaa jirra kan jiru ta'uusaa kaasumaaf.